وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي جتون والانكتاتو الأعمى جتون نمني إجان قبني في والبصير جتون نمني إجان أركو والكتامة جم ربين. وما يستوي جتون تقومتي الأعمى جتون نمني ججاماتي في نمني جبلاتي في والبصير نمني إجان أركو والكتامة تنيفو ولا الظلمات دكنا في ولا النور جتون إفانيس والانكتاتو دكنا في إبسان تقومتي يجو ديمغا ولا الظل جتون قادس يقينيس آياني في ولا الحرور جتون هو إنيس والانكتاتو ولا الظل جتون قادس في ولا الحرور أدونيس والانكتاتو جتون ماليس قدو جردير ربي فكينيا خنا فكينيا مؤمن توتا في كافر توتا قدو جراجان كافر توتا ما أعمى فرته بلادا جاما هكان أركان جيتشودا بصيرون أمو مؤمن توتا هكان أركا جيتشودا ولا الظلمات جيتشون دكانتي جيمات ظلمات تنهد ميسيتي ولا النور موتوكو قولي وانا جايبا سنيفو وان فايدان قبل نهد ميسي ولا النور موتوكو مدبتي توكماتي تجمار جيتشودا ظلمات جيتشون كفري دكانتي كفري سنيفي ولا النور isni imaanaa kuni tokkoo miti je muumintootaa fi kaafirtoonni tokkoo miti wala dhillu jechuun gaaddisa caayaanii fi wala haruuru jechuun aduunis takkaa miti jedhama saniifuu wala dhillu dhuga kunimma muumintoota kanaas tokko godheeti wala haruuru hoo'a sanammoo baay'ise jechuudha kunimma haruuruun faayidaan qabu ilma namaatiif waan qabu jechuudha sanifu harur je hedumeyse zillu mo tokkuma ko fogode naam zilli dura dabarse wala haruru bodara dubbate isummaanu waawatti walirageytu jira waawatti walqabteetu jira waawatti mutlaqa jammiti fi kana dura kana bodan injirtu baka tartiban kennitu jarru kullaman tokkomiti jechuma jirra male silaasummaan ofeetun gaafatamti ثمان ترتيبة خنتي فاتيني ترتيبة خنتي واوتين مو لمطلق الجمع جر خلمان وجدي من جتشو ملي خناد درو خناب بودان بيكمو وما يستوي جتشو والانكتاتو الأحياء جتشو ورلبون جراني في ولا الأموات جتشو ورلماني سقومي تيجي نمني لبون جرو وان بايو جتشو دندايا وبايو إساتشو دندايا warri immoo waan takka firraa deebisuu hin danda'ani humaa faayidaa mataa isaanii takka godhachuu hin danda'an tokko miti muumintoonni akka warra jiruuti nama qalbiin isaanii jirtu jechuudha kaafirtoonni immoo akka warra dhumeessanii qalbiin isaanii duutee jirti tokko miti inna allaha rabbii yusmi'u ni dhageessisa man yashaa'u nama fedhe jelaalama fakkeenya muuminaa fi kaafiraa ta'uu waan beeynuun kanaan nu ibsee jechuudha إن الله ربي يسمع ندقيس تاكخنا من يشاء نما فداك دقيسي سيكا فرجيسا وما أنت بمسمعين أتدقيسي سندن ديسو يا إرقما خيّة من في القبور نما قبري خيسة جروجي نما قبري خيسة جرو دقيسي سندن ديسو غاجن نما وري قبري دا واتكالين دقو جيچو داري سنيفو دون ديمي وري قبري داني دقياني حديث باقي خيسة جرا namni tokko gaanii fi awwaalame warri isa awwaalirraachi garagalee qaphee kophee isaanii san hundanii dhagayaa ji ergamaa alayhi salaatu wassalaam guyyaa lola badrii maasiisi jara kaafirtoota ka ergamaa rakkise ka lola badrii keessa dhume san isaan hundinuu bi'irii badriitti darbaman qaliibi badri kajuutti haramanii ergamaan isaan gubbaa dhufeeti nuti waan rabbiin baallama nuu godhe garree faal wajattummaa waada rabbukum jeeni jan isin waan rabbiin isinii baallama duraan godhe san وادا ربي سن اركتم وكمي جئني عمر بن الخطاب دقيتي يا ارغما جرخون من دغيني مال غدو سان كان دبتا جيني جان اوغيساني اتي وايساني رن دغيسو برجي دبچو دا يمن قمني مالي دغيو برما ني دغيني غرو مو دبچوف يا دساني سچوف ميرغن قبني hayyamnin godhamuuf himmaan tana
kanifu wama anta bimusmi'in man fil quburi nama kan jiru qabrii keessa jiru jechuudha kan jiru akka nama qabrii keessa jiruuti namni qabrii keessa jiru waan isaa faayidaa qabu tokko hojjechuu hin danda'u jechuudha dhageetii isa fayyadu dhagahuu hin danda'u yeroo san booda waan fedhe dhagahus wani takkallee wanni isaa waa godhaan jirtu yeroon silaa itti waa dhagahanii itti fayyadaman dabartee jirti wama anta bimusmi'in jechuun atin dhageessiftu man fil quburi nama kan addunyaa tana gubbaa jiru akka nama qabrii keessa jiru san jiru jennee fassarraa kaafira qalbiin isaanii duute kana ittiin ta'e dhageessisuu hin dandeessu hin rakkatin ati inumattiimi uzrii dabarfachuu haa taatu jemma rabbiin in anta jechuun ati bar waan taane illaa naziirun sodaachisaa malee hin taane je ati isaanuma sodaachifta malee amma duuba illaa naziirun hoggaa ji'u sodaachisa kanaaf bakka cimaa qabachuuf dubbate malee ergamaan bashiiriitiin maas gammachiisa muumintoota jannataan gammachiisa kaafirtoota immoo azaaban sodaachisa in anta jechuun ati waan taane illaa naziirun jinniinaa malee hin taane sodaachisaa maleedha qaceelloon harka keenya jirti ka qaceelchu nuyi ka jallinatti murteessuus nuyi atittuma himuu qofa je akka ergamaan nin qaceelchaaf hin rakkanne jechuu jaanii baramma inna arsalnaaka jechuun nuti si erganne yaa ergama bilhaqqi jechuun haqaani si erganne dhugaadhaan si erganne bashiiran jechuun gammachiisa haala taateen muumintoota jannataani wanadhiiran sodaachisa haala taateen kaafirtoota azaabayya wa in min ummatin ummani takkalleen addunyaa tana keessa inuman dhufne wa in min ummatin jechuun ummani takkalleen hin dabarre illaa khalaa fihaa nadhiirun sodaachisaan isii keessa dhufu malee jechuudha khalaa jechuun ataa jechuudha dhufu malee nadhiirun jechuun sodaachisaan inni azaabarraa sodaachisu ergamaas ta'ee ergaa ergamaatis ta'ee ulamaa'otaas ta'ee jechuudha nadhiir jechuun wanni waa sodaachisu sun maali arriilleen nadhiirri jaamtii jaan arrii sibbawuun jechuun atii kuni bilchaachuu jirtaa jabaatu jechuu sitti himti sodaachisa jechuun meesummaanu ani kun gartee fuulachi garagaleetiin jira ganaa sirraa'uun qabaa waan jiru tokko achirraa ni qara'a namtichini amma immoo wa in min ummatin ummani takkalleen hin dabarre addunyaarra illaa kalaafiyaa jechuun isii keessa dhufu malee nadhiirun sodaachisaan ka azaaba rabbii ittiinee sodaachisu kan isii keessan dhufin ummani takka addunyaarraa numan dabrinii ummanni odoo shari'aa tanan dhagayin addunyaarraa deemte inuman jirtu jeemma rabbiin rabbiirran beeynu ni beeka bakka innini wara takkaa shari'aan dhagayin faatuutu jira jennee haasoynu wa in min ummatin illaa khalaa fihaa nadhiiriin nu qaraasisuu danda'e jechuudha ummanni hundinuu yoo kee ergamaa itti dhufa yoo kee ergamaati yoo kee kitaabaatiitti dhufee isaan keessatti ibsama ulamaa'otaa isaan keessa jira waan isaan sodaachisuutu itti dhufa ummannummaan takka takkanatti addunyaarraa deemte hin jirtu litunzira qawman jechuun ta'eenyu duuba gana litunzira qawman maa unzira aabaa'uhum ummata abbootiin isaanii hin sodaachifamin san akka sodaachiftuu fi quraana kana sirra buufne hin sodaachifamin yoo jennu sodaachisaa haarawaan yoo keeka isaan keessaa ergameen jechuudha malee kitaabni dhufee jira namni waatti himu isaan keessa jira hambaan shari'aa nabiyyallaa Ismaa'il jirti hambaan shari'aa nabiyyallaa Ibraahimis Qureeshuma keessaa uni jirti وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جي كسيمي جولجتي قفا جيرغا تومان دغين كسيمي نمماسيس غوران قمن فاخا غوراوا تك دغون دندني فا جيرا ككنا كنا خدوبين بيران غينيتو جيراشو دنده akkasumammaasiis namni bineensa keessa faatti guddatu dhiiroo hin jiru tokko tokko akkasiitti jiraachuun dhabuugaa sun avreejii haasa'u jirra namni hin dhageenye jira bakka saniifuu namnummaan aqlii hin qabne hawwani takkallee addan baaneefis jiran maas kasimi abladu khalqillaahi hawaan feetetti himaa ooltu wani takkalleen isaan galle communicationummaanu isaaf hin galle baay'ee jira haka isaan hunda keessaa baasuuf hin rabbiin rahmata isaatiif jecha وإن يكذبوك يوسف جبسيس يا إرجما خيا فقد كذب دغا جبسيس الذين من قبل ورثان دراتيس جبسيس تجيرة
saniifuu tun si qofarraan hin baane hin rakkatin jeenam rabbiin jaa'atuum isaanitti ni dhufte warra isaaniin duraasan rusuluhum ergamtoonni isaanii bilbayyinaati mallattoo dirree teessuun itti dhufte jaan bilbayyinaati jechuun mucjizaa gurguddoon itti dhufte hamma gartee dhagaa keeysaa gaalafaa baaseeftu jira akkasuma maasis ka ulee jawwee deebisee fa'aaftu jira waan baay'ee adda addaa mallattoolee kanama du'e kaasallee jira kan maasis waan lubbuu qabu uume fa'aa jira warra kana biyyallaa Ciisaa karabbiin mucjizaa baay'ee kenneef kanaa jira saniifuu wabizuburi jeemmaas kitaaban gorsaatiinis itti dhufan zubur jechuun kun kitaabota gorsaa jechuudha ammalaa kitaabota xixiqqaa gorsaaf fayyadu kasuufi Ibraahiima wa Muusaa jan akka kun handeewwatii nabiyyallaa Ibraahimii fi Muusaaf kennamtee sani jan kitaabota gorsa is keessaa qabdu zubur jechi jiru risaalaalee xixiqqoo jechuudha wabil kitaabil muniir kitaaba gurguddaa haqa ibsuunis jechummaatiif kitaabni gurguddaan haqa bayyansuu akka Tawraat kana faadha jaan amma fakkeenyaaf zabuurumaa yoo fudhanne zabuurwanni inni keessaa qabu maali jaan gorsa mawaa'izu gorsa bakka shari'aa irraa fudhatan ammoo isaanummaanuu Tawraatuma irraa fudhatanii kitaabni cimaan halaalii fi haraam sirriitti dabaasu ka ummata banuu Israa'eliif kenname eenyu Tawraati jaan saniifumma jaa'atuum isaanitti ni dhufte rusuluhum ergamtoonni isaanii jara saniis itti dhufte bilbayyinaati jechuun mucjizaa dirree teessuun itti dhufte mallattoodhaan mallattoo isaan ergamaa ta'uu gartee nama qaceelchitu saniin itti dhufte wabizuburii kitaaban gorsaatiin itti dhufte maasiisi wabil kitaabil muniir jechuun kitaaban wabil kitaabil muniir kitaaba haqa bayyansu haqa dabaasu jechuudha muriinii amma ibsaa jechuudha alladhi yuniirul haqqa haqa namaa mul'isu baaxilarraa jechuudha kanaan itti dhufte isaan birattis dubbiin hafteetii miti jechuudha kanuma akkasiisan kijibsiisan summaa akhadtu jechuun eeganaaniin qabe alladhiina kafaruu warra kafresaniin qabe fakkeeyfa kaana nakiirii jeema rabbiin nakiirii jechuu yaarraa gate maaliif ayatoota dabarte wal fakkeessu jecha almuniiri je'echi tiraa qofara waan dhaabeef asitti sira irra dhaabuudha jecha nakiirii je nakiirii jechuudha isaan qabuun kiyyamee akkamiif kam ta'e gartee je akkaan godhen garree jeemma ummata nabiyyallaahi nuuh kana nabiyyallaahi luut kana nabiyyallaahi huud kana nabiyyallaahi shu'aybii akkaan isaan godhen garree hiije akkasuma bakka suni aadaa teenya yoo isaan akka fudhachuu didan kanaas akkasuma goona jeemma alam tara jechuun saatiin agarre yaa ergamaa kiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Allah rabbiin anzala jechuun ni buuse min as-samaa'i jechuun duumeessarraa ni buuse maa'an jechuun rooba ni buuse fakhrajnaa bihi jechuun rooba saniin ni magarsine jedhee beema saniifuu iltifaatun min al-ghaybati ila takallumi janiin sakandi barsanii godhee dubbateetii jalqaba hoggaa lafaa kaasu anna Allah rabbiin jeema garagalee immoo fakhrajnaa bihi je kanamma kanatti haasa'uu sirriitti yoo haasa'uu beekan haasa'uu akkana godhuu danda'anii jechuuf warra balaagaa biratti bakka guddaa qaba fakhrajnaa bihi jechuun rooba saniin ni magarsine samaraatiin jechuun midhaan adda addaa ni magarsineeni jemma sanyiilee adda addaa ni magarsineeni mukhtalifan jechuun wal dhabaa kan ta'e jechuudha mukhtalifaniin sifuma samaraatinii kanaati jechuudha samaraatiin duba kisraadha mukhtalifaniin eeysaayi fataate yoo jenne samaraatiin jammii mu'annasu saalimi jechuudha alaamaan nasbii isaa kasraadha amma samaraatiin faakrajnaani magarsine faakrajnaani baafne bihii jechuun rooba sanii samaraatiin midhaan baay'ee sanyiilee baay'ee ni magarsineeni mukhtalifan jechuun alwaanuu kan halluun isaa wal dhabu jemma halluuleen isaa wal dhaba wanti lafaa margu kun amma halluun isaa takkaa miti jechuudha halluu baay'ee of keessaa qaba jechuun nutti himu jira amma margarraa gurraachaa jira diimaa jira adii jira daalachaa jira magariisaa jira jechuudha waminal jibaali jechuun akkasuma maatis gaararraayis ni jira tabbarraa ni jira je judaduun jechuun karaan yookiin kutaan biidun jechuun adii taatee jira jeemma gaarriinis amma
gaarummaan sila addunyaarra jiru kun karaa jihaa yookiinis karaa adiiti qaba jechuudha. Akkuma margi wal dhaba qabu san gaarrinis wal dhaba qaba jechuudha waramma rabbiin. ومن الجبال غاررا نجرا تبوترا نجرا جدد اي طرائق وقطع جچورا خرعات جرا بيض جچون خرا ادي تهجر جي جدد جچون خطا بيض جچون ادي تهك اباجي متبمانو وحمر جچون ديمانيس جرا اي تبما كان يلالتن بك ديماتيس قبا بك اديتيس قبا جيما مختلف الوان واجچون حلون سيد اول دبجم غارمان كنو تبمان والدبا وغرابي بصود جمس غراچن يجرا صود يچون اكان خغراچا يچورا غرابي جچون كن جم غرابين غراب جچون مانو مالي حراگيسيچو حراگيسا يچون حلو غراچ سيرتي دبتمو دنديا جان وغرابي بجچون غراچن يجرا suudun jechuun akkaan ka gurraachaa jira jemma gaararraa kanuma akka cileetti gurraattomuu jira gaararraa adii jira diimaa jira jemma rabbiin maaliif dhiiruu fakkeenya kana godhu jiramma ganaa gaddeemeessuu ta'a waminan naasi jemmaasiis ilma namaa irraa inni jira waddawaabbi wanta lubbuu qabdurraa isini jira dawaabbi jechuun waan lubbuu qabuu talafarra deemtu jechuma والدواب يجو والبوق أبو الرئيس نجرة والأنعام يجو بيلدا الرئيس نجرة جمع أنعام وقاجن قالا في لوني في رئيرة دبة مما دواب نمو عموما قبا إنما هو من الناس الرأ والدواب نرى عموما قبا توري وقانا ما وجد دبة مقروان برارة عدب ابن ملي دواب وقاجن وملبوق أبدو تلافر ديمتو جتشما إذن سنهو قبت ما دبت دوبا جرى هنداو أدم أدبات دبت جرم ربين ومن الناس نمران جرى والدواب واللبو قبو طرف الردين ترائس نجرى والأنعام بيل دار رائس نجرى مختلف ألوانه خاني هلون إسا والأبو جرى كذلك يكون أكما هلون غارا والأبدسان كذلك يكون أكما هلون مرقا والأبدسان كذلك أنا ما مرجي هلو أدادا كبجنة دبرسنة كذلك أنا ما سيسي غاريني هلو أدادا كبجنة دبرسنة أشدّي بيجن أكما سنو والتبك أبو جتشودا تنيفو وما ربي تنندنو والتبك أبدي ilmina maatis akkasuma jallaan jira qajeelaanis jira jechuuf deema asittis ammoo wanni muu deemu sanyiin ilma namaatun adda adda jechuudha nama gartee daftee dubbiin galtuutu jira kammoo suuta galtuutu jira kadhawan malee wani takkalleen isaan gallee jira jechummaasis bira to'inaan hin galtuu fi asuma taa'ee filaala'use akkasii jira innamaa yakhshallaa jee garagaleela إنما يخشى الله جتون خرب صداته من عباده قبروت ربي العلماء علماء تمار رب صداته والرميس بيقوتو إذا صداته علمين مال ديرو تسيف ربي والبرسيف تيجودا سنيفو والرميس بيقوتو إذا صداته خنو معلوم ما ربي بيقو جبين ربي خبيقو قدنا ربي خنم بيخو سنتو ربي صداتا خنيفو علمي داني سنمني والأبا جتشوف ديما خشيا جتشون كن أما علمي جتشون كن ديرو مالي علمين وأدوبا يسوق فامتي جان قرومو علمين دوغادا تأيتي هجت ويجودا تماتي سنما براتيس برسيسو علمي فايداك أبدوبان نما ليون دامي تيجوما إنما يخشق إنما انتن أداة حصر جان إسان مقفى جيتشو خنو ديمما وأدوات القصر إلا إنما أتفو وتقديم كما تقدم أما إنما أداة حصريتي قفى جيتشو خنتي إلا نسكسما قفى جيتشو خنتي أتفون جيتشو وان كان الرتم ماسي سيخنا وجه والقبسيسو نسان كنتي تقديمنين تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر جان إياك نعبد جيم ربين إياك نعبد درد برسون سما قوفا جتشوكن فنفهم إنما يخشى الله
ورد أقار ربي صدات الله أنكم مالي مفعولة أوبجيكتي ده من عبادي قبروت ربي را العلماء ورما إسا بيخنتو إسا صدات خففا بيخن معلوم ما ذاك بيخن فقم ما إساك بيخن خالق أجر وهم دؤومته سا وربيخن سنتو ربي صدات صدا خيستيس نمني والأبا جتشوف ديما ربي uga namni nis kalara keessatti tokkoomiti garuu immoo kalarri sodaa rabbiirra nu qaceelche jechuudha. Fakkeenyaaf amma araboota malee namni biraa rabbi sodaatu jechuu hin qabnu gurraachisaan inumaa taqumaa hin qabu jechuu hin qabnu jechuudha. Maali duraanuu wal maqa gaafa duraatu Bilaal gurraachuma keessaa dhaqee kunoo mu'azzin ta'ee isaanii azaana jechuudha. Eeywa biyya isaanii keessa taa'ee filatamee beekamee azaanaa fi ergamaa wajjin addan ba'u saniifuu kun imma kalarri kun kanaatiitu rabbi sodaarraa taara nu qaceelchitu garuu immoo ibaadaa rabbii hojjechuun taqwaa rabbii qabaachuun namni qixuma rabbi beeku rabbi sodaachuu danda'a jechuudha. Maal jedhanii ulamaan asirratti wantoonni biraa jedhan lakkuutti dhiyaatuun addaatti godhaa deemta wal fudhachaa deemta ma fakkeenyaaf leenca qeeransa lakkuu isa jala dhiyaatuun isa sodaachuu dhiifte jechuudha. Garuu immoo rabbii lakkuutti dhiyaatuun isa sodaachaa deemta. Rabbii wantoota biraatiin adda ta'uu nu garsiisa jan. Innamaa yakhsha Allaha ka rabbi sodaatu min ibaadii gabrootan saarraa al-ulamaa'u jechuun warruma isa sirritti beeku santu isa sodaatu. Lakkuma beektuun sodaachaa deemte jechuudha. Lakkuu isa dhiyaatuuni sodaan si keessa dhufaa deemti. Waan biraatiin wal adda ta'uu rabbiin amma makluuqa biraatiin waliin fakkaatu tunuu magarsiifti. Ulamaa'uun kun ilmi isaa wajjin wal nu barsiiftu baanamma. Innamaa yakhsha Allaahu je'ee warri qara'uus jira jaan. Innamaa yakhsha Allaahu min cibaadihi al-ulamaa'a jenna gaawwis. Wal dabarsuu qabna oggis harakaa. Innamaa yakhsha Allaahu jechuun kan rabbiin kabaju min cibaadii gabrootan isaarraa sodaatuun jennumoo rabbi waan sodaatuun qabu. Kan rabbiin kabaju min cibaadii gabrootan isaarraa al-ulamaa'a. Ulamaa'otuma kabaja jechuun warruma isa beeku san kabaja dhuguma. Inna akramakum inda Allahi atqaakum. Rabbi biratti irra rabbi sodaataan keeysan irra kabajamaan keeysan atqaakum jechuun nama akkaan rabbi sodaatu dhamma. Kaniifuu akkas jee warri qara'uus jira. Garuu immoo qiraatiin teenya innamaa yakhsha Allaha jennee qara'uu qabna jechuudha. Al-ulamaa'u eega goone yakhsha Allaha jennee Allaha san fata qara'uu qabna. Al-ulamaa'u immoo dammaa goonee qaraanaan Allah jennu maleen ta'u. Yommuu al-ulamaa'a ka jennu taate yakhsha Allahu jenna jechuudha. Kan rabbiin kabaju jennee fassarra. Innamaa yakhsha Allaha jechuun warri dhugaadha. Rabbi sodaatu min ibaadii gabrootan isaarraa al-ulamaa'u jechuun warruma isa beekanii. Inna Allah rabbiin aziizun injifataadha gafuurun jechuun nama araaramaadha. Oduma injifachuu danda'u oduma jabeenya qabuutu kanuma namarraa kafalachuu danda'u dhiifamaa sii godhammaa sii naam wattaqullaha wa yu'allimukumullahu je kafin taqwaa dursee fidee oduma ilmiin baratinii taqwumaan eega sodaa qabaate booda ilmi sanaatiitu gara hedduutti daqoodamaa jedhan ilman kasbiyyiin jira kanuma laffaatee deemtee qalama fudhattee daftara fudhattee kitaaba fudhattee nama sinfeene hunda jala deemtee laffaamtee barbaaddatu jira. Akkasuma maasis tanuma ibaadaa rabbiitiin harkattuus jira jechuudha. Kana jechuun ilman laduniyyiin jira, ilmiin hibaa jira jechuudha. Takkanuma see kennamtu boonasiidhaaf. Ati hoggaa maal hojjette yoo taqwaa rabbii qabaatte jechuudha. Taqwummaan ta'e sunuu ilmiin bira jiraattu malee taqwaan jaamtumma. Kana jechuun akkamumattuu isaa hubeeytee kam isaa sodaatame yoo dura ilmiin qabaatiin ilmi tanaa gara jechuudha. Sigaleemma ilmi hibaatii fi ilman kasbiyyii jira sun amma taboonasiiti. Innummaan ilmitti hojjannaanii taqwaa jechuun manu maali duraanuu ilmii jirtu sanitti hojjetta baqqaati rabbi sodaattee hojjetta achirratti immoo garagaltee ilmiitti hojjette taanaan daranuu dasii bahaa deemtummaasiis. Kuni boonasichi irratti sii kennamtu saniin jedhanii.
إن الذين يتلون يجون ورد بسن كتاب الله يجون كتاب ربي ورد بسني وقاموا الصلاة صلاة وجة السريسني وانفقوا خنة مما رزقناهم وان نتساني خنن الراخ خنة سرا جتون أيسافي وعلانية جتون نمم لسنيتيس كخنة يرجون جتون إسان سني خجيلي تجارة جتون دلدلة لن تبور جتون إسان درا همبن تجارة جتون دلدلة لن تبور هن أبمن جتودا إيه دلدلة خساران قبن جتودا برمالال هل أدلكم على تجارة تنجيكم جئ ربينو دلدلة نجاي سنباب ترتمي سنكتلشو جئ ربينو غافة مؤمن توتا إيين جنجا سنيفما جرب كتاب ربي دب سني لا الكتاب دب فموق بكتامني وقاموا الصلاة سريتني وجتا وأنفقوا مما رزقناهم وانتساني خن الراقة خنة سرا اجتي في وعلانية جتشو ملسانيتيس يرجون إسانا كسيس نخجيلا نأبدة تجارة جتشون دلدلا لن تبور جتشون إسان دران بن أي دلدل خساران كم نخجيلا ليوفيهم جتشون كرب نساني قلت قلتشو في لن تبوران ونن بن مال دلدلسون fuuldura isaanii galata galfamuufi jechuudha. Meemma kana keessa daldalli bakka tam jira dhiiroo. Isaan amma fuudhanii lubbuu isaanii arjooman. Akkasuma maasiisi qaama isaaniitiin laffa'anii hojjetan. Kaaniin maasiisi rabbiif jecha kennatan. Waaqridullah qardana sanan jaabaran rabbiinu. Rabbiif liqeeysaa liqii gaarii jechuudha. Saniifuu rabbi jecha kaatee miskiina kan uffifta. Kaatee rabbi jecha masgiida jaarta. Kaatee rabbi jecha ilmii takka nama barsiisa. Saniifuu rabbiinis kanarratti galata sii galche jechuudha. Eelamma hoodhoo kennii taate jechuudha dubbiin. Inna Allah ishtaraa minal mu'miniina anfusahum jedhee bifa daldalaatiin dubbate rabbiinu. Rabbiin ni bitate mu'mintootarraa lubbuu isaaniitii fi qabeenya isaaniitiis jannata isaanii kennuudhaani. Saniifuu sanuma daldala jeeni liyuwaffihum jechuun wanni isaan duraan banneef maali? Sababiin saniif tuu deemtimma. Akka rabbiin isaanii galata galchuufi وجورهم جتون من داساني ويزيدهم جتون أكيساني دوفي من فضل طلسا الرماتيس دوغا من داو جيساني خنة بونسي ماسيسي أكي دوفي نمي تلتو تكوجته قرانين غلطة غلفما دبا تربان غلطة غلفما هنكا ورب ملينا من برام بينيني غلطة غلفما يجودا سنما فضليسات يجودوغا إنه ربي غفور شكور نما أرارمادا شكور جتون نما راكي بلا دماسيسيا كانوا جتسان سرافو داتمان سريسيتي وجنان والذي أوحينا إليك قرآني والذي يجون إني أوحينا إليك غرخيتي وحيقون خن من الكتاب يجون قرآن الراخن تهجد جودا واني ربي وحيقون ثم لي من الكتاب قرآن الرا إني نتي غرخيتي بيسي سقون خن خغرخيتي بوفن خن هو الحق يجون إني حق أجيبك خجبامتي مصدقا دقوم سالة لما بين يديه وانتوتا إسان دروا كتابا إسان دروا دبري دقوم سات أما إني تورات استيه إنجيل استيه زبور استيه ندقوم سا صحف أداتيس ندقوم سا يجودا ورقالي أدات أنبيوتا كنمته ونداو ندقوم سا هنك جرسيسو يجودا إن الله ربي بعباده قبروتا نساتيف إن الله رب بعباده قبروتان إساء جنما لخبير بصير جتون بيخادا أركاد أماس وانسان وجتن نبيخا خيسة ثانيتي في قبا ثانيتي نبيخا بصير جتون نأرك أماس جيساني غلطة إساني قلتو تايش وركنا تنديسويا ثم ورثنا جمو أيوة لامتين تعليليات سببي امتي النمي أي ثم أورثنا جتون إيجاناني خنني نجي أورثنا أوجاجو خنا كتابه تدري الرحم بها في الآلو نفكاتما بقوما ثم أورثنا جتون إيجاناني دالشفنه الكتاب جتون كتابني دالشفنه الذين اصطفينا جتون ورثل النسان من عبادنا قبروتن كينيرا ورثل النسان كتابة سندال شفنة ندراس كتابنا أمة براسي كنا ميجرا
akkasuma nuufis maqaan wanni kitaaba jaamu kennamtee jirti jechuudha. amma jarri kun eenyu alladina safeenaan kun ummata nabi Muhammad jaan ooratnaa maa jaaduuba ooratnaa jechuun aaxeenaanis fasaruu dandeenya. saniifuu inni kunis waan kitaaba ta'eef hadursunis waan kitaaba ta'eef kitaabni quraanni ummata nabi Muhammadiif kenname kun waan kitaabni dur if keessaa qabu san hunda if keessatti hammataa jaan. saniifuu akka dhaalmayaa godhamee bifa dhaalmayaatiin nutti himame. thumma ooratnaa jechuun eeganaan hin dhaalchifne الكتاب يجون قرآن الذين اصطفينا والرفلن خنا من عبادنا غبروتن كينيا را والرفلن أمة نبي محمد أمة الإجابة جدا أمة الدعوة ودونتين أمة الإجابة سنيفو أمة نبي محمد بكلمة الدبهة جدا أمة الدعوة أمة يامو في الإرجم يجون إرجمان أمة الإجابة يجون والرئيس جلاها يجي سنيفو يهاينجين يوان إرجمان جين دعين استفينا جامول علم أمة نبي محمد هون ديو جنة استفينا تنوتين بيفنه جان الذين استفينا جتو ورفل النسن من عبادنا غوروتن كينيا را ورفل النسيا فأمنوا مسان الراني جيرا ظالم لنفسه جتو قلبو سامي ديني جيرا هاي دوبا استفينا جتشا ظالم لنفسه جتو ما جتو ديرو خنم بفعل الصغائر جان diliiti xiqqoo hojjechuudhaan warri lubbuu isaanii miidhan jenna. waminhum isaan irraa ni jira muqtasidun jechuun ka lubbuu isaa qusatus ni jira janamma. zulmii san irratti hirmaachuu dhabuudhaan dilii irratti hirmaachuu dhabuudhaan eega hirmaate booda maasis irraa tawbachuudhaan ayyee warri lubbuu isaanii tana lacceellotaniis ni jiran. waminhum isaan irraa ni jira muqtasidun jiddu galeessi jira jennan mala zaalima sanii fi saabiq jidduu kajiru jechuudha. waminhum isaan irraa ni jira saabiquun warri dura deemu ni jira bil khayraati jechuun toltutti warri dura hirmaatu jira jemma. saniifuu ummatuma ijaabaa kanaawu sadarkaa sadiitti dabaafee jechuun rabbiin zaalimu linafsii sagaa'ira hojjechuun yoo khiinumaa dilma gurguddoo hojjechuudhaan hay dilii gurguddoo hojjetee duuba istafeenaa kamijjaamaa maasiisi warra filanne kajuu kun filmaata keessa galuun isaa kun akkamiini duuba taa yookaan kabaa'ira ka jennu taate warri kabaa'ira jee fassaruuf jiramma. faminhum isaan irraa ni jira zaalimun linafsihi jechuun ka lubbuu isaa miidhe ni jira. maal hojjechuun dilii xixiqqoo hojjechuudhaan yookiin gurguddumattuu hirmaatuudhaan jee fassare. waminhum isaan irraa ni jira muqtasidun jechuun if qufataanis jira dilii sanirraa ka if qabu jechuudha. waminhum isaan irraa ni jira saabiquun kuninumaa if qusataa san bira dabreeti saabiquun bil khayraati ilaalamma. ayyee khayri irratti tokkoffaa irratti warri hirmaatuus jira bi'iznillaahi. kun hundinuu maali bi'iznillaahi hayyama rabbiitiini. dhuga izni jechi jiru kun saabiquun bil khayraati kanatti yoo deebifne irra gaarii fakkaatamma. bi'iznillaahi fedhii rabbiitiin jechuudha. izniin tun bimashi'atillaahi yaa jennume bimashi'atillaahi jechuun fedhii rabbiitii waan kana rabbiin duraan beekee jira jechuudha. isaanummaan kunuu ka bakka sadiitti dafuudhaman duraan beekee jira. zaalika je eeysat deebifna dhiiroo zaalika jechuun dhaalchisuun sun oowra sanat deebifnamma. zaalika jechuun kitaaba isaan dhaalchisuun sun yookiin zaalika jechuun khayriitti tokkoffaa irratti hirmaatuun sun saabiquun bil khayraatitti deebifnaa jee gariin. kanarra immoo warruma duraa san turre caalaa jedhan zaalika huwa alfadlul kabiir kuni tola guddaadha je nuutu tolatti oole godhii guddoodha jechuudha. ummata nabi Muhammad taanii ummata nabi Muhammad keessa alayhi salaatu wassalaami warra kitaaba kana hordofu ta'uun huwa alfadlul kabiir je tola guddaadha jechuudha. kuni waan itti qiimamuun qabne waan gatiin qabne jechuudha. gatii keessa ba'ee jira guddaa bakka rabbiin tola ooleefii jira. jannaatu adnin jechuun ooyiruu qubsumaa san adni jechuun qubsuma jechuu jannaatu adnin ooyiruu qubsumaa san yadkhuluuna isiin seenan yuhallawna jechuun ni uffifaman fiihaa jannata san keessatti ni uffifaman min asaawira girja yookiin min asaawira jechuun kilkillee min asaawira jechuun
wanta namni bareedinaa qaamatti kaayyatu jechuudha. Amma isiin tun maali faaya adda addaati jechuudha. Asaawir hoggaa jenne ta miila kaayatamtu jirti, ta harka kaayatamtu jirti, ta maasiis harmatti kaayamtu jirti. Asaawir jedhaniin imma. Asaawir hoggaa jenne wanta kana maal jettame isin? Kasimi gumee kasimi min asaawira jechuun gumee adda addaa jechuudha. Gumeen harkaa fi miila akkasimi girja jennamoo nuti walumaa galatti hoggaa wali qabne girji kun bakka hedduu irratti imma fakkeenya ta miilaati suni fi ta harkaatii fi ta ciqilee oli kaamtu jirti bareedinaaf immoo inni kun hundinuu faaya haa jennu reegasiifu. Min asaawira jechuun faaya adda addaa min zaabin lu'ulu'aan nu dhorku taareen maasiis waluulu'an jechuu taati achumarratti yaadachaan umeeshii tana. Asaawira jechuun gumeelee min zaabin jechuun warqii irraa tolfamte jechuudha. Waluulu'an jechuun akkasuma maasiis faaya adda addaa jechuun geexaageexii garagaraa jechuudha. Kun imma geexaageexiinis gubbaarraan dhufa jechuudha. Warqii fi geexaageexiin fayyinni adda addaa wal keessa godhamnaan baay'ee bareeda jechuudha. Kana duuba dhiiraa godhatamu dubartootaa godhata dhiiroo hundinuu godhata guyyaa sanii ammoo asirratti dubartootuma qofaa godhata bakka. Dhiirti maal taati mormiseetis qulla bakka dhiirti qoma buukii godhee areeda isaan maasiis buukii godhee leenca fakkaatee deemu qabu malee areeda akka jiruuf irraa xulug godhee isaanii wajji wal fakkaachuun qabu jedhan. Saniifuu asitti immaa wanni inni biraazileetaa fi jinniin adda addaa wanni inni kaayatu hin jirtu yoo akkamni kaayata jennee qubeelaa fa'aa kaayata jechuudha. Sanuummaa isa warqiin taatu dubartoota malee hin taatu addunyaadhattu. Isaanumaaf haa dhiifnu jarri waan bareedinaaf isaan kun waan faaya ta'aniif faaya adda addaa kaayyatanii. Awa mayyuna sha'u fil hiliyati jeba rabbiinu awa mayyuna sha'u ha nama guddifamu fil hiliyati faaya adda addaa keessatti nama guddifamu rabbiin ilmoo godhataa je. Saniifuu fayyinyi kasaaniiti jechuudha addunyaa keessattuu. Dhiirti immoo bakka shamisa tokko ofirra buuftee surree takka gakkaayattee bakka hojiitti deemuudha bakka itti wili. Humna barbaachisa ispoortii godhee bahuu qabu malee gizee huccuu ofirra guuree takka ija maal godhee takka hidhii maal godhee kana hojjetu hin qabu jechuudha. Bakka abbaa hojiiti inni ammaala deemee ba'aa guuruu qabu malee tana dalaguu hin qabu jechuudha bakka inni. Arma gadi deebi'ee ijoollee biratti dalagaa ijoollee wali baasuun jechuun uffanni isaanii maasachi keessatti fi yaa jannata keessatti hariiruun jechuun hariira jemmaasa. Jannata keessatti hariira uffatanii garuu immoo addunyaa irrattis dhiiraaf halaalii miti maasiisa. Kunis dubartootaaf addunyaa keessatti halaalii jannata keessattis akkasuma halaalii jechuudha. Isaan bakkuma lachuuttuu bareeduu qaban naam haa bareedanii. Dhiirti immoo bakka isaanuma nyaachisuudha isaanuma kaddamuudha malee isaan harka dhiqataniituma taa'u ol deemaniituma bakka. Maati hariirri faan maaliif haraam ta'ee hariirri kun kasimi dhiirti bar wanni uumamteef hojiif uumamte jenneemi kasimire gizeetama hariira uffatee sana lafarra shorroysee firra laalaa olii gad deemu yeroo qabumma inni kasimi yeroo taan mana jaara yeroo taan dachii hojjeta yeroo taan deemee daldala yeroo taan waan adda addaa hojjeta jechuudha. Kasimi namni kana hojjechuudhaaf kana godhachuuf tolu eenyu yeruma keenya kamana jiran san jechuudha. Kasimi ayyuwa birrii irraa ka tolfame dhiirti kaayachuu ni dandeessii jedhan mormatti hin ta'u wanni akkasii waan takka mormarraa hin qabu bara. Dhiirti wanni isiin godhuu qabdu ispoortii gootee jajjabii qaamaa hojjettee deemuudha malee namaanis walitti utaaltammaatti bakka deemtutti haaya mormuma kana qabeessi hudhee si jeesa amma kana kaayattee dhugaa deemtee hin ta'u sirra harkachuun qabu waan siin qabu namni maal ta'uu qabdarii ati jajjabaattee akkasitti kunoo qomatee dhiibdee deemuu dandeessa. Sana namni dhorku hin jiru. Kana malee ijoollee bira gad deebi'anii asii waan kaan gurratti ta'an ijatti ta'an matatti ta'an maarreetti hariirammaa dhuga sunii rakkina.
hariirri waan dawaa qabuuf qaba akka dawaatti immoo fakkeenyaaf nama injiraan itti heddummaate faa nama akkasumaatis qittoon hooyixoo jettammoo maal jettaniin wanni akkasii kalaafatee kana ta'e kana kun eega sagaayee booda baritti kaayanii taa'uun achi booda kanatti kaayanii qittoon irraa dhabamti jaan kasimi injiraan kunis irraa dhabama injiraan isatti hin dhalatu akkasitti kun uffatuun jara akkasiitti hayyamamee jira jechuudha kun nama laafatee qa'ee gale duruu garayyuu deemuun ta'u walibaasuum jechuun uffanni isaanii fiyaa jannata keessatti hariiruun huccuu hariiraati uffatani waqaaluuni jaan jannata keessatti alhamdulillahi ifaaruun ka rabbiiti alladhii azaaba annaa rabbiin sun kanurraa oofe alhazana jechuun waan hiraar jaamusan yaada kanurraa oofe jechuudha addunyaa yaada qofaan guutamtee turte laalamma akkasuma maasii fi dirree qiyaamaa keessaas yaanni cimaan ture alladhii azaaba annaa jechuun kanurraa oofe alhazana jechuun hiraar yaada adda addaa kanurraa oofee faaruun kasaati muumintoota amma warri kana jechuu jiru kun jechuudha saniifummaa addunyaa fi akhiraa keessattis faarfamaan rabbuma tokkicha jechuudha muumintoonni kuma addunyaa irratti rabbi faarsu akhirattis kunoo rabbi faarsa inna rabbanaa rabbiin keenya lagafuurun shakuur namaaf araaramaadha namarraa qeebalaadha waan nuti hojjenne san toltuu hojjenne nurraa qeebaleeti nurraa fuudheeti hamtuu nuti hojjenne toobannaan ammaasiisi toobaa nurraa qeebale gafuur jechuun dhiifama namaa godha shakuur jechuun toltuu ati hojjete xiqqoo taatu guddoo taatus namumarraa fudhata ayyuwa akkasimi yaada kanurraa oofe jechuun sila azaaba seenan yaada akkamtu isaan qabatame akkasimi laa khawfun alayhim walaa hum yahzanuuna jaabar muumintoota laa khawfun alayhim azaaba seennaan sodaatanii walaahum yaazanuunaan jannata dhabnaafi siniraaran jechuudha kasimi eega fatanaa dabran boodamma isaan dhaqanii gattaa'u garraan alhamdulillah jannata keeysaa baramma kullaa jannata keeysatti eega gattaa'anii siree isaanii arkanii doormii isaanii qabatan booda doormii asii sanan seengaa sanata toqaanni guutee wanni meeqa keeysa guutee guyyaa eeybaa hunda toqaanni huccuurasi deemee kunoo bakka eeybaa dhayxuun kanaa miti jechuudha kunimmaa hajannataa bareedaa kan mana jannataa bareedaa urgaawaa wanni meeqa keessa jirtu ta wanni meeqa sireen meeqa jirtu akkasuma maasii tiraasiin adda addaa tarreeffamtee jirtuudhamma alladhii ahallanaa jarri sun way kas jee'u seere itti da'uu deema naam أنا الحزن جانيجي قسمي أما قل ما ست وقالوا جي ربين أبلو في أبلو الدنبافني ورم جنتها هندبانا وكا هندمان ربي فارس ما سيسي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جي شوفها جاء جنوري إسانو مهون دا جاء أمو sirritti warri juummaati dhugumaani fakkaattiga zaalimu li nafsi lubbuusaa miidheeti waa meeqa hojjetee azaaba faa dhaqee dhufuun mala jechuudha achi booda azaaba annal hazana hayaada dhiyoosan azaaba keessa nu mudate san kanurraa oofe jechuudha agbadu dirree qiyaamaa keessa dhaqee namni yaaddu ni jira natti fakkaattu akkam ergamtoonni illee ni yaadda wahuma ergamtoonni nu uzrii adda addaa dhiyeeffatan aadama waggaatti dhaqan yaa bu'anii fiifuu rabbiin kiyya kana godhuu taa'uun beekuu nafsi uma muka tokko nyaadheetiin muka rabbiin hin nyaatin naan jee nyaadhee jannata irraa darbame ansaniifuu ka rabbiin na godhuun beeku jee aadamis dhiyeeffata ambiyoonni kunis akkasuma yaada dhiyeeffatanii nabiyyallaa Iisaa qofaatu uzriin dhiyeeffatinii ija agariinii akkasit dhiyeeffatanii nabi Muhammad ammoo kanaaf namni kaayame ana haya jee manguddummaa deemee arshii jala dhaqee fuulduree rabbii dhaqee jechuudha sujuuda saniifuu namni yaaddoo hin jiru dirree qiyaamaa keessatti jechuudha kaifii hamtuun hojjetanis nama isaan rakkatu jira amma ambiyootoo fudhatte jechuudha ummatuma isaanii faaf rakkatan yoo keessanuma isaanii waan duraan hojjetan san faafi rakkatan isaanummaa nuyi achitti yaanni jira odoo jannatan seenin dura jechuudha alladhii ahallanaa jallaa bari isaanutti jiranii alladhii ahallanaa rabbiin sun kanu qubsiise daaral muqaamati jechuun mana teessumaa mana qubsumaa kana kanu qubsiise jechuudha muqaamaa jechuun
teeysuma mana qubsumaa kana kan qubsiise min fadlihi tola saatiif jecha jechuudha. amma duuba jannata naquun tola rabbiitiin jechuu kennima kun tilkal jannatu allati uuristumuha bimaa kuntum ta'maluuna jama'ata biraa keessa jannata kana waan hojjettan saniif kennamtanii je hujuma sanuu isaan hojjisiisuun sun hujuma san isaanii laaffisuun sun fadlii rabbiitii mitire yoo dhuga jannata ol seenuu hujii isaaniitiin seenan nama khayri hojjete malee namni biraan seenu nama iimaana qabu malee tokkolleen hin seenu jechuudha. saniifuu eega ol seente immoo achi keessa sadarkaa ta'e ol siifuudhuun fadlii rabbiiti jechuun kun ammoo maal je hujuma sanaa irraa qeebaluun suma kanaa muslima si godhee nama amantii sana hojjetu si godhuunu fadlii rabbiiti jechuudha. gara feete deemtus fadlii rabbii keessaan dhabamtuu jaan min fadlii jechuun tola saatiif jecha kanu qubsiise laa yamassunaa jechuun nun tuqu fiyaa jannata tana keessatti nasabun jechuun cinqiin nun tuqu jechuudha. nasab jechi juma shaqqaa jaan cinqiin nun tuytu walaa yamassunaa jechuun nun tuqu fiyaa jannata keessatti luguubun jechuun dadhabbiin jechuudha. dadhabbiin hin jirtumma jannata keessa akka addunyaa kanaa miti jechuudha. addunyatti imma khayrii hojjettuus sharrii hojjettuus yoonii fi bakka hojjechuu dhiiftee kanatti teessifaa inuu baay'ee dadhabda baay'ee cinqamte jechuudha. addunyaan daamana maali jechuun meesummaanuu mana cinqiite jechuudha. laqad khalaqnal insaana fi kabad jee bakka rabbiin ilma namaa kan ilma addunyaa sanarratti cinqumaafuu uumnee uja amala hojjetuus ni cinqama hojjechuu baatuus inuu daranuu cinqama jechuudha. meemma kan hin hojjenne kanmoo walit dhaabii taa'e meeqaantamii jira akkasitti taa'ee waan hojjetu wallaalee ka ifrarraasee if ajjeese jarri kaafiraa faan jechuudha. saniifuu ilmi namaa addunyaa keessa taa'uus numa cinqama hojjetuus numa cinqama yeroo takka cinqiin inuma naftu garuu moo jannata keessa kisin hin jiru jaan laa yamassunaa fiyaa jannata keessa nun tuqu nasabun jechuun cinqiin nun tuqu rakkinni nun tuquuti walaa yamassunaa fiyaa jannata keessa nun tuqu luguub jechuun dadhabbiin jechuudha. والذين كفروا فالله خنام ورا كفرا لهم سانيتا نار جهنم إبد جهنم سانيتا لا يقضى عليهم إسانت مرتيفم دوتي لا يقضى عليهم إسانت مرتيفم فيموتوا قتل دوان إيه سلا دواني بربادنا ما إسان إتمرتيفم أبدوغا دوتين جرتو أتي خيسا دلمتني سنجرتو وكا جراتشو مجيشورا ولا يخفف عنهم جتون ثاني ران سلفتو إن سلففمو من عذابها يجون كتاتا جهنم الرا ونتك ونرا قد ديبي أنجرتو جانينما أيوة إيغا تكتيك أبتي ولي إرادامو ننجرتو خيساتي بهاتي قوارا غلفتا ونجاني سنجرتو كذلك يجون أكنتي نجزي غلطة غلطنانوت كل كفور شوفانا منوتي كفريتو أكنا غلطة غلطنا في يخونو إساني نو كفري غلطة وجي سانيتي nuu isaan uume isaan nyaachise fayyaa isaanii kenne kitaaba isaanii buusee jala deemaa jee waan nu didaniif kazaalika najzii je akkana galata galchinaa kulla kafuur jechuun cufa warra nutti kafreetu kana galata galchinaa fi wahum yastariquuna jemmaasiisi wahum jechuun warri azaabaa sun naam azabaan muta'addii dhamoo azhaba jechi jookun zahabaan laazim intransiifiidha. azhabaan ammoo hamzaan eegatti dhufte hamzaa taadiyaa janiin tumaa'u kharajaa fi akhrajaan tokko mitimma kharajaan bahee yoo ta'u akhrajaan ammoo baase jechuuta isarratti hojjetamuu barbaade jechuudha. saniifuu azhabaanis kanurraa oofe silaa zahaba jee kanurraa deeme jechuuta hoggaasanii bakka tanaaf hin tolu jechuudha. azhabaan muta'addiidha tiraansiitiifi jechuudha. eeywa hirriibni jiru jannata keessa wanni hirriiba jaanachuma maal gooti ure hirriiba bar qabrii keessa fittee bar kanam tokko sin kaasin wali itti dhaabdee doormii sallaale doormiin xiqqoodha dhukkeerraa kaafte nam tokko sibilan dhufu fixatte bakka achi fixatte ijjitee bareedduma tanaa taa'ulichi booda bakka hin jiru ati hirriiba feetaa sila hirriiba jechuun bariif wallaaltee wanni meeqaa fi darsi meeqas jala walii ganna qama
واميقا سدبرا سنيفور رفنا كنايته وهم يسترقون يجون يرو سنجري سني ويواتا فيها يجون عذاب خيساني ويواتا وهم يسترقون ووتيتنا وولا القرود الدنيا استنافيات قرود الدنيا جان وهم يجون وري عذابات يسترقون يجون إيين نويواتا أيوة فيها يجون جهنم سنكيساني ويواتا قائلين خجانا لتانين ربنا يا ربي خينيا أخرجنا نباسي نعمل صالحا جيشون طلتو وجنا يا ربي نباسي غير الذي كنا نعمل قدرانو جنو سن كانتهين جيشورا هجي دراني سنيمت تبراتي جيدر وجنا يا ربي نباسي مال جاندو ربي نما أولم نعمركم سيسن انجراكي فنينوتي ما يتذكروا هنكا غرفة متاكا جيشورا فيه جيشوني سخيت من تذكرا namni silaa gorfamu namni gorfame hankatti gorsa fudhatu takka isin hin jiraachifneehi jechuudha. Tan amma gaafii nama yaachiftu ummatunummaanu awalam nu'ammirkum kan nuti isin hin jiraachifne addunyaa keeysa maa yatazakkaru jechuun hanqa qixa jechuudha. Maantuna maalirra buuti qadri jechuudha. Qixa itti gorfamu takka fiihi jechuun isa san keeysatti jechuudha. Maa yeroorra buusuus dandeeysa maa jechuun yeroodha. يتذكر فيه يجوني سخيتة غرفمو من تذكر نمني غرفمي خانتين غرفمو هنكم تك جراج تديرو هنك سلا نمني تغرفمو كون هنكم تك هنك بلغتني تسرين جراج نيجي فسر غرين وغا فرتمي تسرين جراج نيجي غرين هون امو وغا قد سدي تسرين جراج نيجي هون امو وغا جهاتم جي خوغا جهاتمي قناتي تو الرغاري دجان خانا بقى حديث اللين كان رجل ودي سابيوري راني جمارة قبال سوكو ربي نما وقا جهاتم الدنيا تنقبا جراتي حركة وهما إهمة فيت اجاني نما انجو لما تنزي ونجو انجرتو سنيفو اولي نمجو الدنام باني ونجو سنجرتو انظر ما وركا فيت سببين اني ديفتو انو منجرتو جانم مغا واني ما تنقبو وقا جهاتم الدنيا خيسة إذن انجراتي نبو waggaa 60 namni waa hunda dhageessituu danda'e jechuudha. Waan silaa isarra dirqamaatii fi isarra dirqaman ta'in adda baafachuu danda'e jechuudha. Waja'akum jechuun isinittiin dhufne maasiisi an-naziiru sodaachisaan isinittiin dhufne boo addunyaa irratti jechuudha. Naziiriin kun eenyu ergamaa jee fassari. Naziiriin kun eenyu quraanaa jenneetti fassaruu dandeenya. Naziiriin kun maali arriidhaas jennee fassaruu dandeenya jechuudha. Saniifuu yoo arrii jenneenuma awalam nu'ammirkum ما يتذكر في من تذكرها نما وقاجا تمجيلات يا جنورينما أما سنيفو دينينا يخي صداكي سواني نما قرسيو سكا إسنتين أفني بوخان أما كان قرسان أتشيو دي بتانيز هما بكا هنكا سلانا من تغور فمتاكا تيساني جيرتاني أتشي دايتاني تسوان غور فمتاني باون كيساني نجيرو فذوقوه جيشون أنتما جانا مربين بكا فما للظالمين ورلبو ساني ميراني فنتاني كفري ورلبو ميدف من نصير جتون تمسان انتاني جتودا هايتني تمسون جرو عذاب درا خيتن باسو درمتان كتاتا خنا خيتا هايتن باسو إنو منجرو أبدي خطات لا تمجرات لا جاءاني جتو بكا ربي سنيفهم إذا ربين نما وقا أفرتم يوخي وقا قرصد ديت يوخي وقا جهاتم الدنيا تنقبا جراتي سياركا uno uzri fi tera jechuudha garuu muadisa sayya sanjala deemu jira awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkaran waggaa jaatam jennee fasalu qabna hachi gadi waan himatuni qabaare hachi gadiitis yoo himatellee xiqqooni fakkaattiif jechuudha amma win fakkaatu kam eega dhagee jiraatetti maal ayyuwa saniifuu jara kaafirtoota deebisaan isaanii wooma hamtuu qofaat deeffamaa fi إن الله ربنا عالم غيب السماوات والأرض بيخوان سمي تربني في دجي خيس فقاتي تجان كان مرة فقاتي شو دمالي سيسر فقاتي وما ونجرتو عالم جيشون بيخادا غيب السماوات والأرض فقو سمي تربني في دجي خيسا هند بيخا إنه ربنا عليم بيخادا بذات الصدور وان قمنا ما خيسر فيوني بيخيشودا هو الذي جعلكم جيشون ربيني سيسن قولي ساني خلائف جيشون بكبوء خيسن قولي سلا رجتي سنة خيتي خليفة رأيتشورا أما لا الدنيا نمجر هندنو خليفة